Manzara kaatee kan akka. Maal? Bulchaan iddoo kana boona ka teessuma teessuma siif eenyu qaba? Siif qaba seetii? Eenyu deemi. Bulchaan iddoo garaa deemee nama kana akkuma ticheeti qabdu deemi. Deem maraataa si. Dachee kan qonnaa deema. Maal siif qaba seetii deemi. Waa fiddu. Deemi. Waan fiddu dachee nuti hojjetan nu qaba. Manzara jechuun ati waan dichi ni tolchi dichi isa qaba sibsee dichi mee tokko isaan karaa narraa bu'a gadaabaa deemuudhi fuudha. Saboo kaanti achi eenyu kana ganda kana galteessa. Maal boo galtina ijoolleen karaa irra baatee gubbaa tokko akkuma irraa hin dadhabee malaataa ta'a. Isa ogaa malaaticha gabaabaa. Maarree akka isaa meeqaa jiraan sa'aaninuma muraayaa hunda irraa fuudheetiin ganda silaa ni ajjeesa. Wanni shubbitti keessanii wanni inni dhiiseef ganda kana amma dura afaan isaa addan baafannee ganda baalee gada ofirraa darasa irraa laalan mukan. Siiteeti ganda kun sila. Mana gandi kun garuu ganda bareedaa. Ayyee. Garuu mucichi suni maraatu qabu inni maraatichi gabaabaa. Isheen gadheedha. Isa qofa malee amma agarre akka isaa kan harki meeqaa jira. Ani immoo beektaa. Waaqayyoon si jedha miti. Udaan ishee nyaachisan. Laan jiran nama gandi gubbaa yoo fa'e ganda kana yoo nuun ta'e darsara lallabnee ta'uu irraa keessaa nama malee akka isaa meeqa jiraachuun malaa beeku tokkichaa kana garree kan nuti harkin meeqa as bahu ta'a. Amma cina qabatee gadhee malaati gadhee naqabatee manzara harkaan irraa fuudhee akkasitti harkeef balleessuu gahee ibiddaan hin daawwatee. Manzaraa keema? Furuuti manzaraa isa guddaa sana isa guddaa qaalii sana. Iftee deemteere? Akkamiin ta'a gandi waan obbeen beeka? Garaagarummaan keenya yoo gosi makana. Otoo na deemu? Dhugaan siin jedha miti. Obsa qabaachuun gaarii fa'a. Ilaa kanaan har'a kutaa isa. Obsa qabaachuun gaarii hin jedhin. Ganda namaa jirtaan. Obsuma keessan kana kan balleessi durbayyuu. Laa obsi gaarii. Oromoon obsa. Obsaan aannan goromsaa dhugaa. Boota kam taana? Bannamni obsa. Waalaikum salaam. Maal nagaan yoo? Saboo tokko. Alaabee nageenyeessa jira biyya kana. Hayyee. Nagaa kam. Gurbichi tokko. Ganda ajaa'ibaa dhufnee. Isa gabaabaa tokko. Hayyee. Amma nagaabin. Isa malaataa. Gubbaan iyyuu mataan isaa malaataa jedhamu maal? Anfa anosumaan deemu qacamna godhee telefoona harkaan fuudhee manzaraan irraa fuudhee telefoonuma yoo naaf ajee qashee deeffadhee kutu. Ibiddaan kishaa qaba. Silaa ibidda sanii ni lagu. Xiqqaa as dhaabban sanii. Dhaggeeffadhu obboleessa koo. Barri mataa fayyaan qabne maraataa irra kam ilaaltanii? Maatiin qabu inni maatiin isaa hidhatu maraataa. Maraataa taane. Mataa isaa fayyaan qabne maraataa. Namni isa daran maraataan. Sanirra ilaaltanii. Silaaniin ajjeesa ture. Anis akkasuma naqabeeti. Ati kami biyya teenya irra gara akkana dhiibdee deemte maal jeebee? Dhaggeeffadhu obboleessa koo sitti nima dhaggeeffadhu. Isa kana ilaa inni kun obboleessuma keenyaadha. Qabee manzaraa inni keessaatti uffatee deemu qabee goototee harkaa fuudhee darbatee deemu. Telefoona harkaa fuudhuuf deemu qalamataa ofirraa hin keessa haadheemu. Achi gubba namni iyyatee keessaa fuudhanii. Isaan deeman. Wanti qaba. Ganda kana darsara laalanneetuma mana namuu laalanna mana irraa laalanna. Amma jiruuna tanaa geesse waan maraa kana. Laa harka nama balleessaa. Maraataa kana wajjin. Hogguu inni nu harka du'e. Yoo dhageesse maraataa jettee miti akka nama isa beekudha. Maraataa yoo siif danda'an ati isaa bira qabu jirta. namni fayyaa qabu karaarra dhaabbatee akkas namatti hin godhatu. Ilaa dhaggeeffadhu obboleessa koo sitti himan. Maraataadha erga jette wal beektu fakkaata. Kanaaf ijoollee kana akka ittiin buune jedhiiti. Nurraatti himi maaloo maal taate? Sinirraa tasgabbeessaati. Wal beektuma? Wal hin beeknu. Taadaa yoo wal hin beekne maalitti kas gochuu dandeessa? Akkini itti danda'u kana siif hin maka. Majnuuna karaarra dhaabatu maraataa karaarra dhaabatu waan godhanii jira. Amma karaa gabaabaa dubbii fixaa mana irraa laallannaa ganda namaatti gandi jiru. Mana naannoo biraa jira manni. Mana naannoo biraa jira manni ganda kanaa qofaa miti. Gandi kanuma bara wayyaati. Ganda bareeda galla. Achi mana duwwaa shan galla kunoo achi. Kunoo jira duwwaa shan keessa manni baay'ee jira. Dhugaafatti ganda irraa jijjiiranna. Amma deeman.
Gartee gaafa akka nu gorraatti. Maaliinis jira deegan. Maraataa miti guddaa. Gaafa dheeraa maal asii jedhe. Maraataan ta'e. Maraatuu miti siin jennee sobduudha. Jedhee wayiisa. Bakka takka nu gorraa Maarree. wayyaa kutee siyaa kutanii. Sobduu siin jedhe. Sobduudha. Ilaa isheen. Waliin nu garraan ka'eetuma Waliin nu baafate. gorraa Ilaa. baafate sodaattu. Kanaafuu mana jijjiirrachuu hin qabna sodaa. Gurbichi naannoo kana dhaabatu. Kanaa akka mana jijjiiranna. Kanarraa beeksina. Ilaa obboleessa koo. Maal taate waan kun barkutee baran kanuma. Obboleessa koo dhaggeeffadhu. Naa kutee Ati illee dhaggeeffadhu. Gurbichi kuni ilaa ajooftuudha ishee collobbooftuu ishee katamaa barteef. Isa kana immoo andarratti dhiisuu dandeessan. Caccabseen akka kanaa isa godha. Kanaas nurraa kanarraa beeksina. Kota deema.